Mee viidiyoo kana ilaalaa. How are you? I'm good. How are you? Introduce yourself to the viewers. I'm fine, good. Yes, introduce yourself to the viewers. Okay. How Yeah. old are you? Kana immoo ilaalaa. My name is Tosfana Sharanko. I am 27 years old. I come from Ethiopia. I know working to cleaning house. Welcome back. Okay, har'a kan waliin ilaallu self introduction akkamitti akka of ibsanii jechuudha. Namni tokko fakkeenyaaf introduce yourself or tell me about yourself yoo siin jedhee hojii wayii argannee ta'uu danda'a job interview irratti yookiin immoo nama haaraa wayii arginee mana barumsaa ta'uu bakkeetta ta'uu nama haaraa wajjin wal arginee wal baruu dandeenya ta'a. Yookiis immoo famasii taatanii isteejii wayii irratti of ibsuuf gaafa baatanii tell me about yourself yeroo namni siin jedhu nama baay'ee maaltu rakkisaa eessaa jalqabu should I tell my name or should I tell my age or should I tell my area eessaa jalqabu my name is jedhanii jammaru. So akkasitti mini kan obsifisanii jechuudha. Eessaa jalqabuu qabna akkamitti of akka nama sirriitti ingiliffa danda'u tokkotti yookiin immoo akka naatiif spiikerii tokkotti afaan ingiliffaan of ibsuu akka dandeenyu viidiyoo kana keessatti ilaallaa. Dhuma viidiyoo kanaa booddee sirriitti of ibsuu akka isin dandeessan afaan ingiliffaan shakkiin qabu. Inni tokko tell me about yourself yoo nuun jedhee jalqaba irratti wantoota kana beekuu qabna jechuudha. Tokkoffaa irratti maal goona nagaa gaafanna. Greeting nagaa gaafanna jechuudha. Isin booddee eeriyaa iddoo jiraannu jechuudha already. Isin booddee pozishinii keenyaa jechuudha. Maal akka hojjennu. Inni itti aanu immoo baagiraawundii barnoota keenyaa yookaan kwaalifikeeshinii keenyaa jechuudha. Inni itti aanu faamilii keenya haala faamilii keenyaa haasofuu dandeenya. Inni itti aanu faamilii erga haasofne booda haabiis waan jaallannu. Isin booddee yoo barbaanne immoo personaalitii keenya itti daballee haasa'uu dandeenya. So baay'ee salphaadha. Isa kana waliin ilaallaa jechuudha. Fakkeenyaaf jalqaba irratti namni yoo of ibsiin jedhe my name is Abaloo jennee jalqabuu hin qabnu. Bakka jalqaba nagaa gaafanna jechuudha. Greeting hi or hello jennaa jechuudha. Hi or hello. Hi jennee jalqabnaa jechuudha. Isa booddee maal goona maqaan koo akkas jechuufi hi am Yohaannis or just Yooni maqaan koo hi am Yohaannis or just Yooni maqaan koo akkas yookaan immoo akkas jettee na waamuu dandeessa jechuudha. Fakkeenyaaf yookaan immoo hi am Yohaannis but my family and friends call me Yooni jechuu nan danda'a jechuudha. Or hi am Yohaannis or you can call me Yooni jechuu nan danda'a jechuudha. So isinis hi jettanii maqaa keessan gashitu achiin booddee hi I am Abaluu or just Abaluu maqaa masoo jechuudha. Niikneemii isa jettan gashitu jechuudha ishee kanatti. Niikneem isa jedhama. Fakkeenyaaf maqaan kee Daani'el yoo ta'e hi am Daani'el or just Daani. Daanii isheen jettu sun niikneemii maqaa masoo jechuudha. Achiin booddee nice to meet you yeroo nagaa gaafattan sanatti immoo jechuudha akkas sasaalfataa fa'aa gaafachuu hin qabdanii. Eye contactii keessanii abbaa sanarra keessanii xiqqoo ishee kolfaa jechuudha. Poscherii keessan sirreessitanii hi am Yohaannis or just Yooni nice to meet you jechuu ni qabdu jechuudha. Yoo qaamaan wal agartanii jechuudha. Yoo isteejii irra ta'es bakka saalfachuu hin qabdan firii taatanii haasa'uu qabdu jechuudha. Tokkoffaa gireedingii finneerra nagaa gaafanneerra jechuudha. Inni itti aanu eeriyaa keenya. Eeriyaa keenya yeroo himannu fakkeenyaaf Itoophiyaatti dhalannee iddoo biraa jiraachaa jirra yoo ta'e biyya bakkee fa'aa fakkeenyaaf Dubaayii haa ta'u, Kanaadaa haa ta'u, iddoo barbaaddanii Firaans haa ta'u, iddoo barbaaddanii Itoophiyaatti dhalattanii achi jiraachaa jirtu taanaan maal jechuu dandeessu? I'm originally from Ethiopia but I live in France jechuu dandeessu. Garuu Faransiin jiraadha. I'm originally from Ethiopia but I live in Dubai. Dubaayin jiraadha jechuu dandeessu jechuudha. Yookaan immoo fakkeenyaaf akkuma koo Itoophiyaatti dhalattanii fakkeenyaaf asuma jirtu taanaan magaalaa akkasiitiin dhufe jechuu yoo barbaaddanii I'm from Dirredaawaa City, I'm from Naqamtee City, I'm from Dambilooloo City jettanii magaalaa dhuftan sana gashuu dandeessu jechuudha. Eeriyaa keessan yeroo himtanii akkasitti haasa'uu dandeessu jechuudha. Isin immoo jedha I am from eessaa dhuftanisti koomentii jalatti nu beeksisa. Inni itti aanu erga eeriyaa keessan himattanii immoo pozishinii irra jirtan himachuu qabdu. Pozishinii fakkeenyaaf waan hojjettan
fakkeenyaaf baankii keessaa hojjetu yoo ta'e am a banker ati CB dhaa hojjetaa jirtu am a banker at CB jechuu dandeessu jechuudha. Am a banker at Awaash Bank yookiin immoo makiinaa oftu taanaan immoo am a driver at Skyline Hotel jechuu dandeessu. Fakkeenyaaf maqaa hoteela akkasiitiin makiinaa ofaa jettanii hojii keessan gashitu achiin booddeessan immoo bakka hojjetan gashitu jechuudha. Yookaan immoo bakka hojii mataa keessanii qabdu yoo ta'e immoo bakka am self employed jechuu dandeessu. Hojii malee taa'artu taanaan immoo am between jobs jechuu dandeessu. Am between jobs hojii hin qabu jechuudha. Am between jobs jechuu dandeessu jechuudha. So positionii keessan immoo akkasittiin haasa'uu qabdu jechuudha. Kun YouTube chaanalii keessan afaan Oromootiin afaan Ingiliffaa karaa salphaa ta'e irraa barattanidha. Namoonni yeroo jalqabaaf viidiyoo keenya kana argaa jirtan yeroo nuyi viidiyoo keenya gadhiisnu akka isin bira ga'uuf subscribe gochuu hin dagatina. Akkasumas namoonni maatii taatanii jirtan immoo laayikii sheerii gochuu hin dagatina. Maalidha? Arfaffaa irratti qualification sadarkaa barnootaa keessanii jechuudha. Sadarkaa barnootaa keessanii yeroo haasoftan immoo fakkeenyaaf anama computer science xumureen jira. So maaliin jedha? I have background in computer science jechuun nan danda'a. Kan keessan isin immoo barreessaa yookiin immoo maal jechuun danda'a? I'm a computer science graduate jechuun nan danda'a. Fakkeenyaaf isinoo accounting barattanii fixanii yoo jirtu yoo ta'e immoo fakkeenyaaf I'm an accounting graduate. I'm an accounting graduate jechuu dandeessu jechuudha. I'm a pharmacist graduate jechuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo digirii otoo hin qabaatin immoo fakkeenyaaf viidiyoo editingii irratti ta'uu, dizaayinii irratti ta'uu bakka waan mataa irratti koorsii yookaan short trainingii fudhattaniitu taanaani I have completed 6 months course in video editing jechuun nan danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf ji'a 3 fi dizaayinerii short trainingii fudhattaniitu yoo ta'e makeup artistii haa ta'u. Fakkeenyaaf I have completed a 3 months course in makeup artist jechuu dandeessu jechuudha. Yeroo sadarkaa barnootaa keenyaa haasofnu akkasittiin of ibsuu qabna jechuudha. Itaansine immoo maal dubbachuu qabna? Waa'ee faamilii keenyaa dubbachuu qabna jechuudha. Yeroo waa'ee faamilii keenyaa dubbannu bakka isaan jiraatan minaamini amma kanatti barbaachisu maal jenna? Fakkeenyaaf ofii keenya irraa gaafa kaanu fakkeenyaaf an akkas jechuuf fakkeenyaaf hin fuune yoo ta'e akkuma koo singilii fa'aa warri taatan fakkeenyaaf I'm happily single jechuudha. I'm single yeroo ittiin badaa seensiin kennu I'm happily single. Singilii gammadaadha jechuudha bakka. I'm happily single jechuu dandeessu yookaan immoo fuutaniitu taanaan I'm happily married jechuu dandeessu jechuudha. Akkasuma immoo yookiin immoo relationii keessa jirtu ta'an I'm in a relationship jechuu dandeessu. I'm in a relationship. Relationii baay'ee cimaa keessa warra jirtan immoo I'm in a serious relationship jechuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo fakkeenyaaf shan qabna yoo ta'e gabaabaamatti fakkeenyaaf an shan keessaa isa tokko yoo ta'e I'm one of 5 siblings jechuu nan danda'a. I'm one of 5 siblings or ijoollee 5 qabna isaan keessaa tokko. I'm one of 5 siblings. Siblings jechuun obboloota jechuudha bakka. Obbolaan qabda yoo ta'e immoo I am an only child jechuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu haabiidha. Haabii jechuun maalidha? Yeroo firii keessanii waan gochuu jaallata. Maal jaallatu fakkeenyaaf yeroo firii keessanii fakkeenyaaf an amma in my free time I like listening gospel song. I like to play football. I like jettanii bakka waan jaallatan bakka. I like watching TV. I like jettanii waan jaallatan sana gashuudha. Haabii jedhama jechuudha. Haabiin keessan maaloodha? Stii waan jaallatanii koomentii jalatti barreessaa. Fakkeenyaaf maal gochuu jaallattu? Koomentii jalatti barreessaa. Inni dhumaa yoo barbaadanii personalitii keessanii fakkeenyaaf job interview fa'a irratti fakkeenyaaf an akkas jechuudha. People saying am jettanii gashitu jechuudha. People say am dash. Fakkeenyaaf namni akkas naan jedha. People say I'm energetic. I'm energetic. I'm hard working. Jechuu dandeessu. People say I'm easy going. People say I'm frank jechuu dandeessu. People say I'm friendly. People say I'm fearless jettanii waan barbaadan jechuu dandeessu jechuudha. Ofimmoo jechuudha bakka. So akkasitti of ibsuu dandeessu. Jalqabaa kaanii waan ammaatti goone of ibsina. Jalqaba irratti maal jenne grading high kan koon jedha isin immoo kan keessan jedha high
I'm Johannes or just Yoni. Nice to meet you. Nice to meet you. Greeting finneera. Achiin booddee eeriyaadha. Inni taanu eeriyaadha. Eeriyaa keenya. I'm originally from Ethiopia but I live in France. Baqa. But I live in France. Yookiin immoo waggaa hammanaaf hin jiraachaa jira yoo inni I'm originally from Ethiopia but I have been living in France for 2 years innee haasa'uu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo asuma keessa jira yoo ta'e I'm from magaalaa dhufne jechuudha. I'm from Dirredawa city, I'm from jennee I'm from Nakamtee city, I'm from Dambulla city innee magaalaa dhufne galchinaa jechuudha. Itti aansinee immoo pozishiniidha. Pozishinii waan biraa miti hojii keenyaa jechuudha. Fakkeenyaaf I'm self employed isinoo yoo hojii qabate I'm self employed jechuu danda'a. Yookiin immoo fakkeenyaaf I'm content creator, I'm entrepreneur and I'm an educator jechuu nan danda'a jechuudha. Or fakkeenyaaf footoon kaase yoo ta'e I'm photographer at Seenaaf pictures jechuu nan danda'a jechuudha. So I'm jenne akkas kaza iddoo akkasiitiin hojjedha. I'm driver at jenne gashinaa jechuudha. Pozishinii keessan isin immoo I am jettanii hojii keessan sana gashitu jechuudha. Inni itti aanu maalidha? Kwaalifikeeshinii keessan jechuudha. Sadarkaa barnootaa keessanii jechuudha. Fakkeenyaaf an computer science baradhe waan ta'eef I have background in computer science. I have background in computer science or I'm a computer science graduate jechuu nan danda'a jechuudha. Koorsii xixiqqoo barattan yoo ta'e immoo I've completed 3 months course in graphic design jechuu dandeessu jechuudha. Inni itti aanu immoo faamilii keessan singiliidha taanaan I'm happily single jechuu dandeessu. Fuutanii taanaan I'm happily married yookaan fuutanii ijoollee qabdu taanaan immoo I'm married with 2 kids jechuu dandeessu. I'm married with 2 kids. Fuudhee abbaa ijoollee lamaati jechuudha. I'm married with 1 kid jechuu dandeessu jechuudha. Relationii keessa warri ta'an immoo I'm in a relationship jechuu dandeessu jechuudha. Faamilii keessan erga himtanii booddee immoo hobby waan jaallattanidha jechuudha. So in my free time I like listening gospel song. I like listening music jechuu dandeessu. I like to play football. I like to jettanii waan jaallattan gashitu jechuudha. Isa booddee dhumarratti immoo maalidha? Personality keessan itti himuudha baqa. Personality keessan itti guutuudha. People saying I'm People saying I'm easy going, I'm funny, I'm frank jechuu dandeessu jechuudha. People say I'm fearless, nama hin sodaan. People say I'm energetic. So akkasitti himuu dandeessu. Please don't forget like, share and subscribe. Yoo irraa barataniitu ta'e subscribe godha. Warri subscribing godha like, share gochuun dagatinaa. We'll see you in next video. Bye.